namni nu akka fakkeenyaatti fudhannu namni yoo nu gorsu irraa bareedu namni yoo nu dhageeffannu jechuudha. Keessafuu Faaxumaa waa'ee ijoollee biyya Arabaa keessatti fakkeenya guddaa ijoollee nama ta'ee jechuudha. Namoota yeroo baay'ee waa'ee kireemii irratti akka irraa hin binne uffata irra akka irraa hin binne fayyaan keessa akkanaa malee akkanaa hin deebi'u jedhee yeroo baay'ee nama dubbatudha jechuudha. Nama yoo gorsitu gorsisii irraa bareedu jechuudha jecha kanarraa hin eeggamu ture. Video dengada bonin osonduin indurat warabdirati anille barrikum lama ko sagal barakiya inde barakiya wajtu kan obuleti tiya barcida keti wesi fakkate mo bara diamond itti badafumtu wesi itti fakkate mo barrikum baram mali wangari yan garu tayyib isi warri gugurdanya chuda isi silayor wo dubatte isinirra bareedu yo ufatte isinirra bareedu akana dubattani warri isni gadi mal fakkenya fudana tayyib namni cinqi keessa jiru namni yaadu gurda keessa jiru waggu isi warri gurda anillee barakana keessa duweda anillee akana ta'uta anillee akana godhoda sila duuti kun taba isini fakkaata geemi miti barbe du'ani deebisa akka hinjirren beettani miti du'ani deebisa akka hinjirre ammoo ijoollee warri commenti ammoo nama ajaa'iba nama miira keessa galee waa dubbatu nama miira keessa galee waa jedhu jalqabumaa yoo rakkinna ofii gammachuu fi miidiyaa irra fiduun dogongora guddaadha. Eega fidanii ammoo jechuudha warri commenti silaa itti dhiyaatanii akka gorsaatti kennuufi qabaatan malee hayyaa deemi yoom deemta yoom duuta yoom akkas taata yoom akkana taata ati hin duune ati hin jirta yaa kibar binamu rizqii isaa garagara nyaata bar rizqii hin ganyaadhu si jala ati rizqii hin nyaattu abadan jechuudha hireenkii hirimii jechuu barbaadete. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee keenya jirtu baga jiraattanii silafu samona kana agenda agenda du'a malee agenda nagaa dhabame jira rabbi nurraa haballeessu akana ammoo an dhugaa rabbi an wallaaltonni waa dubbatan ijoollee waan beenne waa dubbata uummanatti hin dhagamu garuu warri namni akka nu fakkeenya fudhanna jennee yaanu namni kun nu fakkeenya jennee yaanu namni kun nuuf akkas jennee yaanu gaafa gaddeebii akka nama wallaaltotaatti jecha hin taane gocha hin taane irraa argitu inni isa duubaasu amma fakkeenya takkaayyu irraa fudhatu jechuudha. Fakkeenya takkaayyu irraa hin fudhatu jechuudha. Fakkeenya gadhummaa malee. Ana obboleettiitti jechuudha Faaxumaa wallahi nama jabduuti isiin beeka. Yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti haa ta'u story irra haa ta'u waan garagaraa haa ta'u waan garsiisti jechuudha. Habiibtiitti yoo dhiiraaf taate wallahi haadha takka jala sagalitti dhiisi haa deemu. Yoo qabeenyaaf taate harka kan keetu dalagee fida abshir homaa miti haa baddu fayyaa taanaanii namni fayyaa hoo qabaate waan hundaayuu keessa darba jechuudha. Jalqaba isin keessaafuu ijoolleen teenya mana madaamii jirtan rakkinni isin mana madaamii keessa qunnamtanii obsisi achi keessa obsitanii obsa guddaadha. Haya mana namaa keessaa yoo ta'e obsaa jirra osoo diqqaan nu ergatu osoo guddaan nu ergatu osoo diqqaan nu tuffatu osoo guddaan nu tuffatu gaafa arganne nyaanni gaafa dhabne obsine garaa keenya hidhannee boru nu dabartiif jecha jechuudha. Boru nuuf dabartiif jecha ciniinnannee jechuun waa meeqa taanee keessa dabarsine gaafa akkuma salphaatti dhiira tokkodhaaf gurbaa gadhee kararra deemu tokkodhaaf jecha lubbuu teenya qaalii kana dabarsinee kenninu. Xiqqooma sheemii isin hin qabu. Dhugaa rabbi xiqqooma sheemii isin hin qabu. Warmi ajandaadhaaf taatan ajandaadhaaf ooloti barbaadaaf akkas jetta haa jennu warri kun dhugumaadha anillee wallahi fajjeesu barbaada anillee akkas gochuu barbaadoon jettanii odeessitan kun isi sammuun keessan nagamu asla indi akkamiin lubbuu fiitiin qoosa akkamiin lubbuu fiitiin qoosa tayyib eegu fajjeesu taate ma waan gaarii kan barsiisaa jirtare deemtee buufin gootu waan gaarii fakkeenya akkamii jechuun namni barbe waan dubbatu tokko fakkeenya yookiin barumsa irraa argataniif irraa dubbatan. Kana waan gaarii waan dhaloonni irraa baratu maalire waan dhaloonni irraa baratee irraa fakkeenya fudhatu homaa hin jiru natti fakkaate du'arra duuti karaa nama hundaati ati amma fajjeestee ati boru fajjeestee turtee daftee nama duuta namni waa itti ga'uu hedu tokko jechuudha namni waa itti ga'uu hedu tokko maa itti jarjarfata maa itti ariifata itti geettaa bar du'arraa hin hafta itti yaadda rakkinni hadhaa kun barbe tarii boru gammachiisu si dabarsuudhaaf si ulfaachuu danda'a. Tarii maallaqni kan kiyoo darba tarii yaarsi kan kiyoo sirra fuudha keessaafuyyuu maallaqumaadhaaf jaarsaa jettanii warri lubbuu keessan silaafuyyuu kanuma keessaafu ijoolleen kenna shamarran yeroo amma qabeenya irrallee jaarsaadhaaf jecha indee inni eenyu qoyi inni isaaf jecha lubbuu baasisu eenyu abba namni amma ijoolleen keenya rakkoon guddaan jechuu yoo jaalattu akka waa isa malee namni hin jirretti jaalatti keerri inshaallah. Inde lubbu kan keti duru jala lubbu kan keti bakka kenna do habibti tiya wallahi inde
maal adeemoo deemi barbe namoota tokko gaafa tokko yoo itti dhiyaatu jechuudha abbaa fedhee maantiin hiriyaa kan kee haa ta'u abbaa mana kee haa ta'u ijoollee shamarranii haa ta'u nama kamiin yoo jaalatte nama sanirraa boru jechuudha mala arraba afrikaanuu waluma akaa ooltu guyyarraa walumaan jiraatti malee nama kana yoo walitti buune ani hagamirraa of qabee danda'a maa jette of hin qormaan akkas taateef qormaatu qabaate ture beekta onnee kee guutuu fuutee harka geette jireenya kee guutuu harka geette gaafa namni ishee yookiin inni sun jireenya kan keessa harka balleesse ati as deemte lubbuu kan keessa irratti harkaa fi fudhate jechuudha. Gaafa dura lubbuu kan kee maan qabiin ilma namaatiif jecha qabeenyaaf jecha qabeenya bar ati gadi osoo bira dhaabbatu sirratti maaloo qabeenya taate haga uummata gazza qabeenya barbadeessee hin jira ijoollee hoo dhugaa dubbanne jechuudha. Fooqiin maal fakkaatu magaalaa akkasii bareeddisu akaayamtee daaraa taate namni kun nama jiraataa rakka du'e kasheede akkuma nama jiraataa jira. Qabeenya kanuma jechuu barbaade tolumaa galatti. Qabeenya argaa dhabaadha. Hin argite hin dhabda. Duniyaan sagalee abadan hin guutamtu. Jireenyi kee ol darbuu dideef jireenyi kee maal cinqammaan nu cinqam dheeraaf nuti cinqam qabeenya nuti cinqam maalawoo yoo umra hagoon sammuu seenaa tanatti jechuudha umriin nu jiraan nu xiqqishu barbe. Umrii xiqqishu jiraan tana keessatti hiraara ofii raasinii waamee keessa darbine halkan irrafnu halka akkana yaana maalaati fuularraa nu fixame jechuudha yaadarra cinqirra rakkina haa ta'u dhukkubarraa haa ta'u ara bismillah guyyaa dadhaa ijoollee teennaa wallaahi yaadina wanni ta'e jedhame waan rabbiin hin taasise jedhee qadara asaasa namni qadara amane jechuudha namni murtee rabbiititti amane wanni kun guyyaa eeggata malee ni ta'a. Wanni rakkina dhufe kun rabbumarraa na dhufe wanni na dhufu gammachuun tu rabbumarraa na dhufte na gammachiisaa jirti hanga qalbii tantee tana akka xiribbaatti gadhaabdee amansiistutti abada ati dhuguma siin jedha qalbiin tantee ko bishaan gabateerraa wali garraafamtii beekadhu. Gaafa wanni gammachuun naa dhufte yaa rabbii simarraa naa dhufeette itti yoo amanin gaafa rakkinni sitti dhufe rakkinni kan rabbuma na fideette itti yoo amanin. Rakkinni kun erga dhufe ammoo jechuudha gammachuu booda jira jettee yoo itti amanin gammachuu sii dhufte san tarii boru rakkinna booda dhufa rakkinna kan akkamitti dabarfadha akkamitti liqinfadhee bira darbadhetti yoo of amansiisini abada ati bishaan gabatee irratti yeroo kama bubbe bakalaas diqqaan illee dhufe sima argufa guddaan illee dhufe sima argufa garuu jechifni kun bakka tokko safuudha dhiifama walumaa galatti sidaasa jecha akkuma muka baarzafiidha. Wal baarzafiin beektasaa keessaaf ijoollee arsii namni baarzafii wallaalee hin jiru walumaa gal siraasaa jechuudha diqqaan illee garana siraasa guddaan illee garana siraasa kan maallaqaan dhufe waa sirraa butee siraasa kan jaalalaa si dhufe sitti raasate biraa wajjin jiraata. Dhiiraaf yoo ta'e habiibtii tiyya akkuma inni deemee tabiraa sirra laalate atilee deemtee kabiraa laalachuu dandeetta. Khalaas namni yoo ta'e waliin jiraata yoo hin taane addummaan ba'a wani lubbuu fi irratti murtee gadhee dhiiraaf jecha murtee adi keessaafu akka asliin baanu dhiira zabanaa kanaaf jechamu wallahi ani dhiifa malee naan godhaatiin dhiira zabanaa kanaa dhiira natti fakkaattu abbaa rabbiin laafee tokko yoo taate malee wallahi dhiira natti fakkaattu akkanuma wanuma dasee wayii jechuu carqii wayii keessa foo wayii deemee akkanuma godhatu wayii naaf fakkaata malee dhiira jechuun kan nu beeknu akkanaa miti jechuudha kan nu beeknu akkanaa miti. Habiibti yeroo dhiirsa kan kee abbaa manaa kan kee haa ta'u jaalallee kan kee haa ta'u yeroo akka haadha manaatiin mana keetti sooratu keessa ati akka yaada muraan isaa keessa jechuun waa inni barbaade guutee fi jiraachistu keessatti namicha harka kan kee keessa jiru keessatti nama harka kan kee jiru jechuudha harka kan kee keessa jiru keessa deebisee isaaf jechuudha lubbuu kan kee qaalii kana baastu funaani maraattummaadha malee. Nama fayyaa qabu miti. Inni fayyaa qabu akkas wayyaadu. Nama harkaan keessa jiru barbe. Ganamallee si eeggata, galgallee si eeggata. Jireenya isaa hunda harka kaa'ee jechuudha. Situ uffatatti bita situ maal godha situ akkas godha jechuudha. Al-muhim ijoollee teenya shamarranii biyya Arabaa jirtan. Rakkinni isin obsitanii rakkinni ganaa isin dhufu. Rakkinni mana Arabaa hin caalu. Dhugaa isin hima. Rakkinni mana Arabaa hin caalu. Tarii mana Arabaa si dhawuu si maali si gochuu danda'a. Garuu xiinsammuu isaa itti si miidhan waan guddaadha. Akka sareetti si ilaalanii jechuudha. Qabeenya ati daladdee fiddee ati hadha itti dhiphatee ribaa dhabdu sanii wallaahi rakkina mana Arabaatti isi qunname siif hin caalu. Isatu si miidha jechuudha.
isatu simee isatu barbee wanni qaamaan sidhaniif wanni jechaa sidhaan garagara habiibtiiti osoo beette warroonni karoora akkana akka waan gaarii wayii akka waan faashinii wayii gootanii du'a kana jechuudha. Du'a kana akka waan faashinii wayii gootanii itti ilaaltan kana irra gabaabbadhaa isiniin jedhaan gabaabumatti. Yoo ati jiraatte wanni hunduu jiraata. Yoo ati jiraatte dhiira akka uffataatee filattee wallaahi akka uffataatee filattee fuuta. Yoo ati jiraatte qabeenya kan dafqitee hojjettee fidda waan ta'eef. Kanaaf ijoolleen keenya wilwil jettan jechuudha. Dhugaa isin fakkaatee jechuudha. Ofii ol qajeelchisanii achi akka qajeeltanii hafne jechuu barbaadeeti. Habiibti uf dhaqqabi hin gowwoomin. Eenyuuf jetteeti lubbuu kan kee hin laatin. Qabeenya ta'ii, dhiiraa ta'ii, waafee ta'ii, maalii ta'ii. Dursi wanni kabajamuu qabu si biratti lubbuu kan keeti. Lubbuun kan kee kabajamuu qabaata. Dirqama uf kabachiisuu qabaata. Dura yoo ati lubbuu kee kabajje namni illee si kabaja waan ta'eef ati eenyuyyuu oli. Eenyuunuu oli habiibti tiyatan ufaman sisii deem gowwaa taatee qe'ee keessa fiiginiitiin.